Sadaa fi abbaan Roza akkuma itti fufanitti jiranii Roza soquudha fi dubbiin ocean immoo qorannoo cima wantoota namoonni hin gaafate wantoonni namoonni hin dubbatin hedduu takka isaan qorate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf heddumatti qoratee jira jechuudha. Baay'ee bakka naasuu keessi isaan qabu jechuun serious ta'ee confidence dhaan haasaa akka nama hiriyaan baddeetti wanni inni na'e takka illee jiru. Ashama harka fuuna jirtu akka nagaa keessanii fayya keessanii jechaan illee alhamdulillah. Galata rabbii nagaa jira. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dubbii mucaa kana baay'ee mataa nama dhufti. Ocean gaafin inni kaase gaafi ijoo hundumtuu jechuudha. Wantoonni keessi keenya shakkaa ture, wantoonni inni gaafate wantoota babbareedadha dhugaa dubbachuuf. Wanta babbareedadha, yaada bareedadha, yaada gaariidha. Dursa abbaan Rozaa kuni DBS Sadaa fa'an isin video karaabdan baalee rubatirraayi Rozaan kan jirtu Shaashamanneedha. Roza tana isinuu soquun qabdan fakkeenyaaf abbaan abbaa haa ta'u akka inni yaadani fudhatetti warri gadi jedhee gadi bayee kotonfatee soquu qabu warra Rozaa fuudhee jedha. Mucichi gaaficha takka mallee fuudhanne waa'ee Rozaa badeete. Okay, as keessatti immoo Rozaan gaafa kana kaayoo tokko murteeffattee murtee tokko baafattee tiniin seensa Ramadaana guyyaa lama isiin maatiidhaan bilbiltee nagaa dhaamte maaliif rakkoon isii maali? Asitti ammallee mucaan jedhetti warri kuni hamma ammaatitti maaliif gadi ba'ee mucatti kana soquu dide takka jedha. Dhiirsi isii sunoo maaliif gabbayee haadha manaati iyyatu bade. Ani ammallee haasaa kiyya keessatti mucaan tuni waa sadii yookiin waa lamatu isii bachisiisaa jira. Maaliif gabbayee hin dubbanne bakka gaafi garagar hin jiraa miti dhugumatti mootu wantoonni lama yookiin sadii kun wantoota miira isii bakka wallahi baay'ee ulfaata haali jechuudha. Mucichi poolisii mantee ta'ee bare poolisii mantee ta'ee Sadaan kaleessa akkasitti Saidootti cafartummoo har'a tasgabbooftee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkatti ulfaata. Garaatiin gaaffilee ciccimoo deebiseef sarara dhugaa dubbachuuf gaaffii ciccimaa gaaffii babbareedaa deebiseefii jira gurbichi jechuudha. Gaaffii kana deebisuuf hedduu itti gammade. Gaaffii kana gaafatee gaafa abbaan Rozaa mootuyyuu innis akka duraanitti miti abbaan Rozaallee wayita mucaan akkatti gaafatu keessatti viidiyoo sallaala jechuudha. Yeroo ocean gaaffii akkana serious ta'ee bakka haasa'u abbaan Rozaatii fi Sadaalleen mucicha amanuu dadhaban. Inni akka yaada isaa otoo warri fuudhe jiru warri dhimmaa otoo jiru isin maaliif soixani isin maaliif barbaachisin ga'e silaa warri galgalas ganamas soquu fakkeenyaaf yoo dubbattan ijoolleen social media gurguddaa qaban Shaashamannee keessa jiran ijoolleen tiktokaraan beekamaa jiran Shaashamannee keessa jiran. Yaanni isaa yookiin namoonni kunis achi jiraachuu danda'a gama kana ammaa beeksisina yaada isaa keessattis uumamuu danda'a. Amma immoo namoonni isaan qoratu hedan namoonni isaan shakkii keessa uuman akka Muktaar akka Saidoo akka Oshee akka Maamtuu akkasuma ammallee deebi'ee Yaasoo birraa kuulanii ijoollee haga jadiid fa'aatti deemuu danda'an amma fakkeenyaaf haga deemuu danda'an hin beekan hanga Harar yookiin hanga Haramaasan deemuu danda'an. Alaa kulli haali gaaffii mucaa keessatti hedduu takka kanatti haasa isaanii keessaa akka ani yaadetti dhugaa dubbachuuf silaa namni dhimmamu akkuma dura jenne namni isii dhimmamu namni isii dubbatu namni gabbayee isii iyyu ijoolleen kun warroon yuutubarootaa kun hojii isaanii maa'inni piraankii jedhu. Gaafa namni du'e malee gaafa namni kufe malee gaafa namni awwaalame malee namaa hin beekan. Tokkoffaa Saidoon hin beeku jedhee lammaffaan Ocean ani waan kan hammuma ammaatittu isin hin amannee garuummoo jedhe. Erga isin achirra kaatanii dhuftanii akkas jedhe. Erga jarri achirra kaatee dhufte immoo gaaffii ciccimaatti dhiyeesse. Anama bara kana dhibe bar ijoolleen kun social media kanarratti Rozaan baddee nutu erga gaaf Rozaan baddee Rozaan haasoo qabtu jennee iyyaa jirraa miti. Ijoolleen kun
gaafa gabbaatee iyyite gaaf gabbaatee Roozaa nuun soqaattee miidiyaa isaaniitiin maxxansite Roozaan tun hin argamti. Roozaan tun bilbiltee nagaa gaafattee dhaammattee deemte bar dhugaa dubbachuuf Roozaan dubbii dhaammattee deemte nagaa dhaammattee deemte. Akkanumattuu yoo shakkanuu haadha isii akkoo isiitti bilbiltee nagaa dhaammattee abbaattis nagaa dhaamte. Seensa Ramadaanaa guyyaa lama mucaan tuni tarii wayi karaa jirti. Tarii dhiirsa isii san bira deemuuf otoo isattis hin himin gubatte yeroo fakkeenyaaf dubartii dhiirsi bira hin jirre mataan isii hin hiikkata. Otoo aarte isatti himatti, otoo beelofte, otoo dheebotte, otoo daarte, otoo mallaqa harkaa qabaa dhabde eenyunni waa takka illee qabaate ni beeka dhiirsi isii sun fakkeenya dhiirsa sanatti himatti. Eenyu dhiirsa isii san dhiirsi isii kun bira hin jiru. Dhiirsi isii sun bira hin jiru bakka biraa jiraata yoo bilbiltu yoo sa'aatii sanitti hin argati yoo duuk inni galgala gisee hojii galu dhabeerra faa yoo yeroo isii kenne isii wajjin haasayin intalli tuni wayi karaa bahaarati yookiin karaa Turkii yookiin karaa Giriikin Turkirraa yookiin Suudaan irraa gara Liiviyaa abbaa manaa kiyya bira dhaqaa silaa inni na waamachaan jiru silaa inni na dhagaan jiru yeroo narraa gubaa jira ani isa malee jiraachuu hin danda'u. Barkaraalee hedduutu jira jettee yaada kanas ana na dura dhufee jira. Yaadni kun baay'ee tokkotti na dura dhufe. Na dura ka dhufe wantoota hedduu ija kiyya kana dura deema. Waa'een isii tarii obboleessa isaa kanaan wayi wallolti aartee wayi baatti. Bakka karaalee hedduutu jira bara. Karaalee hedduu ka itti nama mufachiisan karaalee hedduutu jira. Karaalee hedduu nama mufachiisu kana maalifi mucattiitun waatu jira. Allahu alamii wantoota Roozaa bajjisiise Allah wallahi karaa hedduutu jira. Ani gaafa gattaa'ee akkatti ilaalu karaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf abbaan Roozaa Muktaar bira abadan hin dhayitu. Qalanii xirri godhanii akkatti isii baasa malee Roozaa Muktaar bira hin dhayitu. Garuu gara laafettiidha. Nadhoo isiin jettu. Maaliif Muktaar ala hin beeytanii ta'us ani beeku Allahu alam rabbii tokkichatu beeka. Bakkuma jirtanitti du'aa godhaa fi rabbiin isii haa mul'isu maatii isii cinqamaa jiru kana mootuyyuu wallahi rabbiin ka wanni godhamu jiru maatii isii akkatti cinqamee akkatti dheebotee akkatti beela'ee galgala ganama imimmaan bo'u kanaaf rabbiin haa mul'isu jenna. Wanti nuti jennu rabbi nagaan isii haa mul'isu maatii isii yoo karaa deemaa jiraatte karaa deema jettee as baate ina karaa deemaa jira du'aa ina godha jettee yaa salaam waan argamaa miti. Garuu isiin achi deemte bakka san geette ani bakka akkana jira ani biyya ka jira ani biyya kana keessa jira ani yookiin immoo tuyyuu gara biyya biraa imalaa jira jechuu qabdi malee maatii isiitii bilbiltee nagaa dhaamte baay'ee ulfaata. Rabbiin karaa nagaa isii haa uufu wallahi rabbiin karaa nagaa isii haa uufu jedha du'aa godhaafi. Yoo biyya keessa jiraattellee biyyuma kana keessa jirti yoo biyya biraa jiraattellee bakkuma jirtutti rabbi isii bira haa jiraatu. Isinin jechuu barbaada viidiyoo keessumarratti dhaaba hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi